Hayya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota ko marti keessan bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha guyyoota muraasa booda egaa Ramadaanni seenuuf jira jechaadha. Ramadaanni baranaa kun kan quufaa kan badhaadhinaa kan ittiin rabbiin kadhannee ittiin milkoofnu hunduma keenyaaf rabbi nuuf haa godhu isiniin jecha egaa dheengadda jechaadha torban darbe keessa namoota harka qalleeyyii ta'an kan waan nyaatan hin qabne qaama miidhamoo dubartoota ilmaan yatiima guddisan dabalatee jechaadha. Deeggarsa garaagaraa gochaa fi turuun keenya ni yaadatama. Har'as egaa kanuma sababeeffachuun viidiyoo sana arguudhaan obboloowwan koo biyyoota garaagaraa keessa jirtan Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kaanadaa bakka garaagaraa teessan jechaadha. Deeggarsa garaagaraa gochaa turtan. Ispeeshaalii dubartoota sadan obboloota keenya shamarranii ilmaan yatiima guddisan Saaliyaa, Indiyaa fi Jamiilaa jechaadha. Keessaa tokko kan xannacha dhukkubsattu bakkoota garaagaraa teessanii deeggarsa garaagaraa ergaa turtaniittu. Anis kana sababeeffachuun jechaadha ijoolleen dubartoonni kun sadan erga abbaan manaa isaanii irraa du'e bubbuleera waan nyaatan hin qabanii karaarra buluu daa'imman guddisuu mana kireeffatanii jiraatu. Ramadaana qabaa kanattis waan ittiin qaban hin qabanii waan dheengadda gooneef irraan kan hafe kana sababeeffachuun anis hoolaa biteera tarii foon erga nyaatanii tureera jedheen waanan amanuuf jechaadha. Hoolaa biteera hoolaa kan amma gorraasifne jechaadha. Erga hoolaan kun gorraameen boodammoo kallattiidhumaan mana tokkoon jaraa deemnee jechaadha. Akkaataa jireenya isaanii akkamitti akka jiraatan isin agarsiifna. Sana booda maal akka barbaachisu deeggarsa gochuu goonuuf ni goonaaf jechaadha. Bakka garaagaraa teessanii viidiyoo kana kan daawwachaa jirtanii fi kan deeggarsa kana gootan rabbi isinirraa jaallatu jazaakallah khairan isiniin jechuun barbaada. Hoolaa kana gorraanee gara mana isaaniitti deemna jechaadha. Egaa mana obboleettii keenya Hindiyaa Hasan geenye jirra. Manni kun egaa obboleettiin keenya dheengadda namoota sadan waan nyaatan hin qabne nama isaan gargaaru hin qabne ijoollee yatiima guddisan jechaadha. Isaan sadan keessaa Hindiyaa Hasan ishee tokko amma mana isheetti argama. Assalaamu alaikum. Akkam Hindiyaa? Fayyaadha? Baroo jirta? Ijoollee yatiima guddisan sadan keessaati ishee tokkodha miti? Abbaan manaa kee egaa erga du'e ammam ta'eera naan jette? Tureera waggaa 3 ga'e. Okay, abbaan manaa kee erga du'e waggaa 3 ta'eera. Egaa guyyaa har'aa kana egaa akkuma jalqaba isiniin jedhee obboloota keenya jechaadha ijoollee daa'imman yatiima abbaa malee guddisan karaarra ta'anii harka namaa keessa laalanii tollobanii bulan jechaadha. Isaan sadan keessaa jalqaba kunoo mana Hindiyaa Hasan keessatti argamna. Akkaataa jireenya ishee ilaallee Hindiyaadhaaf maaltu barbaachisa maal yoo gooneef ilmoo ishee kana xiqqoo fooyyoo jireenya fooyya'insa qabu xiqqoo ishee kan duraan irra jechaadha akkamitti jiraachuu dandeessi kan jedhu inni ilaallee jechaadha wal seennee wajjiniin. Mee mana keenya agarsiisi. Egaa manni ishee baay'ee nama xiqqoo jireenyaaf ilmootti guddisuudhaaf baay'ee nama rakkisaa waan irra ciifamullee hin qabdu egaa jireenya akkasitti jiraachuun abbaa malee jechaadha harka namaa laalanii haala kanaan jiraachuun baay'ee nama rakkisa jechaadha. Mee birrii meeqaan kireeffatte mana kanaati? 300. 300 namni sii kireesse eenyunni? Isaan kana ababba kottaa meemee. Assalaamu alaikum kottaa na bira.
Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirtu? Gaariidha. Fayyaadhaa isin? Fayyaa alhamdulillah. Isintu kireessee fi mana? Nuti kan maabaraati manni. Abbaan manaa keessaa du'eennaan mana kooti deesse gaafa dhuftu. Mana kooti deessee rakkatteenaan mana maabaraa kadhee kireesseefi. Okay, amma kiraa isintu irraa fuudhaa? Nuti maa fuudhee dirjitiidhaa gala. Okay, kanaafuu isinitti kenname jechuudha kiraan mana? Natti kennamee dirjitiidhaa galee dirjitiin sun immoo dadhabaa isa ciisee algaa qoraanyaa sakka kootii sanaa gadii kan nagadiitu moo jira kan algaarraan kaan jaraaf kennama. Okay, isin maqaan keessan eenyu? Baatamaa Baawarrii. Baatamaa Baawarrii. Egaa ani amma isiidhaa fi kiraa manaa kana nan kaffalaa. Kiraa manaa kan ji'a 5 birrii 1,500 isinitti kenneen deema. Ji'a 5 jechuudha akka barbaadde mana kana keessa jiraachuu dandeessa jechuudha. Amma qarshii 1,500 amma kan kiraa manaa ji'a 5 isinii kenneen deema jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kun birrii 1,500 kan kiraa manaati. Kiraa manaa ji'a 5 jechuudha. Ji'a 5 keessa taa'uu dandeessi. Ji'a 5tti ansiin gaafadhu siitaa gaafa ji'a 5 immoo dhuftanii kaffalla. Kanammoo isin qabadhaa ofii keessaniif anas isinii kenne. Rabbi isiniif haa kennu. Aamin aamin. Rabbi isiniif guddina isiniif haa kennu. Aamin aamin. Aamin. Guddina isiniif haa kennu. Aamin. Nu qalladee rabbi isina qalladee. Aamin aamin. Dadhabaa nama laalu jar ijoollee dadhabaa laalu nan guddadhe ittiin ilaalaattanii rabbi isina guddisa. Mangistiin nagaa ta'u. Biyya kan dhukkubni kun immoo nurraa deebi'u. Dhukkubni kun dhukkuba ijoollee keenya fixaaru rabbi nurraa deebisu. Isin immoo rabba dhaaba. Aamin ulfaadha. Egaa indiyya arraa kaasnee egaa kiraa manaa kan ji'a 5 sii kaffallee jirra. Agartee jirtaatis isaanis arganii jiru. Egaa gara fuulduraatti immoo raamadaana qabaa kanaaf waan sii yaannetu jira, waan sii kenninutu jira. Sana booda mana kee keessas tarii waan si barbaachisu guutuuf namoonni bakka garaa garaa ta'an itti qophoofnee jirra. Booda wal agarree irratti dubbanna. Egaa itti aansinee immoo mana obboloota keenya lamaan hafan Saaliyaa fi Jamiilaa deemnee isin agarsiisne jechaadha. Nu faana bu'aa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu mam? Attam fayyaadha. Nagaa baroo jirtu? Bara wanjira alhamdulillahi rabbil alamin. Idime rabbi. Aamin. Isin gaadheen gadda kan deeggarsiisnii godhame keessaa tokko isin. Amma gaa kan nuti dhufnee fi mana obboleettii keenya kan yatiima guddistu Indiyyaa san ilaaluu dhufne akkaataa jireenya si ilaaluu dhufne mee Indiyyaan haala kamiin jiraatti mee gabaabsitanii haala Indiyyaan ittiin jiraattu na ibsaame. Indiyyaan akka jiraattu kiraayii manaa kaffalti. Kiraayii manaa kaffaltee mucaa duudaa ji'a 7 dhukkubsattee harkatti gargaareen amma rabbi naa kenne kadhadhee harkatti gargaaree karaa dhaqee gabaamee kadhaqeen guddisee rabbii wajjin otuma na duuka deemtu maraattee haaluma qulqulluu taatee guddattee mucatti utuma harkatti gatuu dhiisu guddattee rabbi isiniif haa ta'u. Amma immoo rabbiin koo si haa jiraachisu sin haa jiraachisu ijoollee koo amma immoo abdii na argachiiftaneettu abdii argadheera alhamdulillahi rabbil alamin guddattis hin guddifattiin allan abdii argadheera barakaa rabbiitiin. Egaa gidduu kana isiniinis nan argadhaa waan barbaachisu inshallah isiniif hin godhaa. Amma immoo waan ittiin shiroo bitattanu isiniif hin kenna jechaadha. Abbaa koo jiraadhu umuraa dheeraadha. Egaa mana Indiyyaa asan turree amma immoo gaa mana Jamiilaa Abbaazinaab dhufnee jirra jechaadha. Jamiilaa Abbaazinaabis gaa ishee namoota 3 ijoollee yatiima guddisan keessaa ishee tokkodha. Haa ta'u malee Jamiilaan yatiima guddisuu qofa osoo hin taane nama xannacha jechaadha, nama dhukkubsattudha, nama ijoollee yatiima nama 2 guddistudha jechaadha. Amma mana ishee keessatti argamna. Akkaataa jireenya isheef ilaallee maaltu ishee barbaachisa, ijoollee ishee haala kamiin guddifachuu dandeessi kan jedhu ni ilaalla jechaadha. Warri mana Assalamu alaikum. Meekottu nagaadha miti ati? Akkam? Bareedduu alhamdulillah. Egaa na yaadatta miti? Baay'eensa yaadadha. Gaddagaa naannoo maazootaaraatti jechuudha wal agarree namoota baay'eedhaaf deeggarsa yeroo goonuun si argadhe. Tokko si'i tokko Indiyyaadha tokko immoo Saaliyaadha. Sadan keessan ijoollee yatiima guddistuu mana kireeffattanii jiraattu. Namoonni baay'een viidiyoo sana arganii si gargaaruudhaaf maallaqa garaagaraa ergaa turaniiru. Mee akkamiti jireenyi maal fakkaata?
Jireenya maa argin gaafa si arguutii badaa gammachuu guddaan natti dhaga'ame waan nyaataa dhugaatiirra waa'ee fayyaa kootti tajaajila fayyaa kootti waan itti deemuuf baay'ee natti dhaga'ame. Amma xannachamti kan si dhukkubu? Kana keessa yeroo caggiroo keessa na waraana waa nyaachuu naaf hin danda'u. Okay, amma isaafis gaa kallattiin ati ittiin mana yaalaa deemtu haala siif mijeessaa mana yaalaa akka itti deemtu haala sii mijeessinaa. Ijoolleen kun lamaan kan keeti miti? Lamaan kun kan kooti. Mee ijoolleen kee kun lamaan inni kun waggaa meeqame? Inni kun gara waggaa 8 deemaara. Inni kun amma 6. Waggaa 6 ishi barumsa kutaa bara jalgalchiteetta? Galcheen ture gara barachiisuudhaaf dandeettii dhabeenni seen. Waan ittiin barsiistus waan daftara tuuf hin taane waan nyaatanii uma dhaqanii dhufan dhabeen dhiiseef dandeettii dhabe. Okay, isin kun isin galle jechuudha. Gara fuulduraattoo barsiisuudhaaf hawwii qabda ture jechuudha. Barsiifachuurraa hawwiin qaba. Bakka ammas yaani Musliima irraa humtee gamu barsiisuudhaa quraana qaraasuudha kana yaadeen ture otumaan hin jiraanneefis namni rabbii jedhe tokko naaf qaraasee naaf barachiisu jedheef yaada. Okay, mana quraanaas dhaqaan jiran jechuudha. Okay, amma gara fuulduraatti gaa tarii kallattiin ittiin barumsa jalqabanii waggaa itti aanurraa kaasee daftara bituudhaan gara barumsaatti hin galchina inshallah. Inshallah rabbi umurii kennuuf dheeressa. Amiin amiin. Okay, as keessa jechuudha kanatti jiraattu. Egaa manni kee akkuma ilaale baay'ee jireenyaaf baay'ee rakkisaadha mana keessa. Badaa rakkisaadha firaashii waan tokko qaban sillee dhukkubeenaan bakka. Firaashii waan irra ciiftu illee hin qabdu? Waan tokko birdilisa saansoraa tokko itti qofan qaba baay'ee na dhukkubna mana galuudhaaf yaadeef dadhabeenni seen. Ansoolaa tokko itti malee waan irra ciiftu hin qabdu jechuudha. Waan tokko. Tole inshallah baqa mee gara keessaa seeneeni mana kee ilaalee waan si barbaachisu ani siifan bitashee. Eshi galatoom. Amma mana obboleettii keenya jechaadha Jamila Abbaazinaaf dhufnee keessoo isaa ilaalleerra haa ta'u malee keessoo isaa sin daawwachiisuuf baay'ee dukkanaadha sana biraan immoo ibsaan hin jiru jechaadha kanaafuu haala jiru jechaadha bifa footootiin fudhanneetti kan nuti jirru itti aansinee immoo mana obboleettii keenya Saaliyaatti kan nuti deemnu egaa waan si barbaachisu mana kee keessa maal takka irratti tarii waan irra ciifamu hin qabdu firaashii hin qabdu uffannaa halkanii hin qabdu ansoolaa hin qabdu tiraasii hin qabdu argeen jira daa'imas qabda waan ta'eef isa haala sii mijeessina inshallah. Egaa amma mana obboleettii keenya Jamilaa Abbaazinaaf daawwanneeti kan jirru haala jireenya ishee ilaalleerra itti aansinee immoo mana obboleettii keenya Saaliyaatti kan nuti deemnu Saaliyaan jireenya ishee maal fakkaata haala kamiin jiraatti ilmoo ishee yatiima guddisuuf maal ishee barbaachisa kan jedhu gara mana Saaliyaatti deemuudhaan ni ilaalle jechaadha nu faana bu'a. Egaa dubartoota dheengadda deeggarsa gooneef sadan keessaa kan ijoollee yatiima guddisan Jamilaa Abbaazinaaf Indiyyaa Hasanii fi Saaliyaa Shee Abduu sadan isaanii akka jiran egaa viidiyoo dheengadda irratti hubattaniittu mana Saaliyaatii fi mana Indiyyaa deemnee akkaataa jireenya isaanii fi gara fuulduraatti maal isaan barbaachisa carraan daa'imman isaanii hoo maal kan jedhu sin agarsiisuuf yaallee jirra amma immoo xumura irratti jechuudha mana obboleettii keenya Saaliyaa Shee Abduutti argamna mana Saaliyaati kuni Saaliyaa. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadha? Fayyaadha jirtu. Egaa bakkeetti na beektaa har'a moo osoo beekin mana kee dhufeen jira? Egaa akkami mee jireenyi kee maal fakkaata mee? Jireenya koo egaa torban boriitii ibtaaneeti baroon jira. Erga dheengadda deeggarsiisa Ramadaan sooma qabaa siif godhame mee akkam jirta? Amma alhamdulillahi rabbil alamin bareedduun jira. Eegantana baay'ee gammachuu cimaa natti dhagahame. Egaa namoonni baay'een sigaa viidiyoo sana arguudhaan deeggarsa isinii godhaniiru atis siifis Jamilaadhaafis Indiyyaadhaafis jechuudha. Gara fuulduraatti immoo haala kamiin ijoollee kee mucaa kee guddifachuu dandeessaa kan jedhuu fi mee egaa daa'imni kuni mee gara fuulduraatti mee too maal sii taatee barbaadame mee abbaan qabdu sila situ niyyataa fi akkamittiin barsiisuu barbaadame yaaddame? Barsiifachuu qaraasifachuu yaada.
ofii kooti waan hin dandeettiin qabaanne feegamoo rabbiin immoo walitti nu aggaatame atumti na gargaare jechuu yaadan. Okay, anis sin gargaaraa rabbii nu haa gargaaru namoota baay'eetu bakka garaagaraa irraa sin gargaaraa jiru. Gara fuulduraattis waan isin yaadan jira bakka tokkichatti sadan keessanii bakka tokkichatti isiniif hin godha jechuudha. Meegaa daa'imti kee kun mee gara fuulduraatti mee otoo maal akkamittiin osoo si barattee yaaddame mee osoo akkamittiin si baratte akkamittiin si guddatte yaaddaati. Ijoolleen koo aan amma karaa daarii taa'ee tananiyyee namni birrii tokko lama sinatti kenneenaa isumaan guddisaara. Amma immoo itoo akka assaabii kootiiti akkuma riyaa isii akkuma sabiyyoota akkasii taane riyaa siitii wajjin akkuma sii taa'anii taatee naa guddachuun barbaada mana barumsaas dhaxxee. Silammoo nama na gargaaru sin qabu yoo dhuma nama rabbii namni rabbii tokko natti aggaxame akkas ta'ee yaadaara garuwaan. Akkasittiin osoo si guddattee hawwii qabda ture garuu abbaa manaa hin qabdu abbaan si irraa du'eera sababa kanaaf mucaan kun yeroo itti mana barumsaa keejii galtee barachuu qabdu karaarra si wajjin aduu keessa ooltee wajjiniin si wajjin harka namaa kadhataa ooltu jechuudha. Eeka. Gara fuulduraatti immoo kallattiin garaagaraa si mijatee mucaa kee kana akkuma nama kamuu barsiifachuudhaaf karoora qabda jechuudha. Inshaallah nan qaraasifadhasi nan barsiifadhasi garuu abbaan qabdu kophaa kun guddisaara sila dandeettiin qabu na yaaddaara garuu. Amma garuu gara akkami godhadhaadha isa jedhanu na yaaddaara ture. Meegaa osoo mucaa kee kana barsiifachuuf dirqama galii qabaachuu qabda duraan waan rakkattuuf harka namaa kadhataa turte otoo haalli wayii si mijatee hojii wayii si baname yoo xiqqaate shaayiidhuma bunallee gurgurtee osoo si baname isa daldaltee mucaa kana barsiifachuu hin dandeessaa? Bareeche. Kanaafuu haala yoo si mijeessine kana booda karaa irratti hin baatu jechuudha. Hin bahu nan hojjedha. Inshaallah mee namoonni kanarree si yaadaa jiran jiru bakka tokkotti sadan keessaniif waa yaannetu jirra isa bakkuma tokkotti isinitti hima amma mee mana kee keessa seennee maal akkasi barbaachisu jiruu kee ni ilaalla jechaadha. Eshi. Egaa mana kee keessa seennee jirra wanta irra ciistullee firaashii cidii irra kanatti ciistu natti mul'ataa jira. Manni keessi jireenyaaf xiqqoo ulfaachuu danda'a mana daa'immaniif ta'u miti bakki kun naannoon kun naannoo caffeeti waan ta'eef biimbii garaagaraa qaba miti halkan. Qaba. Biimbiin mucaa nyaatees rakkisaare. Naannoon badaa mijaa'aa miti. Ani birriin qabu garuu dandeettiin qabu. Isaa kanaayyuu amma birrii 300 jedhaarani. Ammas immoo isa dandeettiin qabla. Isa gizee gaara gizee karaa baajaajiidhaa dhufee dhufu jechuudha. Alii gizee dhuma bakka waa karadhee dhufu jechuudha. Sabbii maaliin hin guddisaa jedheen ba'amti. Galgala immoo gizee nuuf dhoqqee keessan bu'aa. Boolloo keessan bu'aa kufaa ka'an nufa. Gizee nuuf mana ga'u isaa yommuu ammas gizee rabnu mucaa biimbiin harkatti fixaara. Manni si fagoodha. Biimbiin maaliif fixa maalirra naannoon kun maal laftisaa? Caffeedha kaa. Caffeedha dhoqqeedha kaa. Sanumarraa kaakamaa cidaatiin hin jiru katamaa miti kaa. Nu safara caffeeti akkam godhama gaa. Kanaafuu biimbii kana haala kamiin mucaa kanarraa dhoogita mucaan bicuu kanarraa? Agoobarii. Agoobaraa itti uffista jechuudha? Agoobaraan eegamalee otoo agoobarri hin jirre jabaataa baay'ee safarra. Ammaaf mana kanatti kireeffatti qarshii 200 miti? 200 ture amma 3 godhaaran. Karicha sigaa yeroon dhufaanis argeera dhoqqee garaagaraa qaba. Kiraa ji'a 5 amma sitti kenneen deema yeroo namichi dhufu abbaan mana kanaa dhufu galgala kiraa ji'a 5 kana ni kennitaaf jechuudha. Kiraa kana namoonni sii kaffalan namoota bakka garaagaraa biyyoota alaa keessa jiran hiriyoota koo namoota viidiyoo sana ilaalanii sin gargaaraa jiran waan ta'eef kiraa kana kaffaltee ji'a 5f homaa osoo yaaddaniin dhuftee keessa buluu dandeessa jechuudha. Eshi abbaa koo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kuni kiraa ji'a 5 jechuudha. Birrii 200 birrii 1000 jechuudha. Gara fuulduraatti maaltu sinii godhamuu qaba ayyaana dhufu kana haala kamiin qabdu kan jedhu sadan keessanii iddoo tokkotti waan yaadametu jira gara sanatti deemna jechaadha. Egaa mana obboloota keenya ijoollee dubartoota sadan jechaadha Saaliyaa, Indiyaa fi Jamiilaa abbaan manaa irraa du'ee jechuudha. Ijoollee yatiimaa kun xixiqqoo kana guddisan sadan isaanii deemnee haala jireenya isaanii daawwanneerra amma immoo sadan isaaniitiif deeggarsa isin gootaniin biyyoota garaagaraa Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota garaagaraa biyyoota Arabaa garaagaraa keessa taa'uudhaan obboloota koo kan deeggaraa turtan bakka sadan isaanii bakka tokkichatti deeggarsa isin gootaniif akka itti aanutti isin agarsiisna jechaadha.
Egaa mana obboloota keenya sadan jechaadha. Saaliyaa, Indiyaa fi Jamiilaa jechaadha. Kan ijoollee yatiima guddisan tokkoon isaanii mana isaanii deemnee daawwannee jirra. Obboloonni keenya sadan kun jechaadha abbaan manaa isaanii erga du'ee tureera. Ijoollee yatiima guddisu jechaadha akkuma argamu jechaadha. Ijoollee yatiiman kan ammoo karaara ta'anii nama kadhatanii harka namaa ilaaluudhaan kan isaan guddisanii. Keessaa Jamiilaan ni dhukkubsatte jechaadha. Dhukkuba xannachaa qabdi yeroo qorra kan itti ka'u as keessa jirti. Isas gara boodaarra sinan hubachiisa jechaadha. Mana isaanii deemnee ilaaluudhaan waan isaan barbaachisu jechaadha. Hanga tokko binneefi jirra. Waan isaan barbaachisu cinaatti sigaa hoolaa biteen amma qoonqoon waan nama kajeelaa namni lubbuun jiru waan garaagaraa daandii irratti argaa oolu waan ta'eef raamadaana qabaa kanaafis namni isaan yaadatu waan hin jirreef deeggarsa isin gootan keessaa hoolaa tokko bituun jechaadha. Hoolaatu maalisa bituun foon bakka sadiitti baaseef hin jira jechaadha. Wantoota isaaniif wantoota manaaf barbaachisan keessaa wantoota bitaman tokko lama jedheen isin agarsiisaa nafaana bu'a. Egaa wantoota mana barbaachisan bitame keessaa kun foon bakka sadiitti hoolaan tokko bitame bakka sadiitti sadan isaaniitii bahedha. Hoolaan tokko kan qalame bakka sadiitti kan bahedha. Kun saamunaa iskaayii jechaadha. Saamunaa 5tu bitame tokkoon isaaniitiif jechaadha. Saamunaa kan uffataatiif ta'u jechaadha. Saamunaa 5tu bitame. Kun immoo aannan jechaadha. Aannan ankariidha. Ijoollee daa'imman waan qabaniif aannan kun daa'immaniif barbaachisaadha jechaadha. Kun daakuudha. Daakuun kuni daakuu furnoo yookaan daakuu faabrikaa keessatti daakamu furnoo isa jedhamu kiiloo 5 jechaadha. Daakuun kuni daabboo garaagaraa hojjechuudhaaf kan fayyadudha jechaadha. Kan bitameefi yookaan shoorbaatti illee makuun ni danda'ama. Kun barbareedha kuni. Barbareen kun kiiloo tokko jechaadha. Barbareen kun kiiloo tokko ruubii qabata kuni. Arfansaati kan bitameef jechaadha. Barbareen kun jechaadha. Arfansaa jechuun ruubii qabata jechaadha. Barbaree bafarakootii jechuudha kuni. Kun moodesiidha. Kun moodesiidha. Moodesiin kun saddeeti. Moodesii 8 jechaan tokkoon isaaniitiif baay'inaan ni qabatu hin beeku. Moodesiin kun egaa dubartootaaf yeroo baay'ee barbaachisaa maaliif ji'aan yeroo laguu argan isaan kun baay'ee rakkachuu danda'u. Waan nyaatan illee hin qabani garuu moodesiin kun namni yaadatee ofiif illee yaadatanii bitachuuf maallaqa hin qabani baay'ee rakkatu. Kanaaf moodesii 8 kan bitameef jechaadha. Moodesii 8 jechaadha kan bitameef. Kun immoo mokoroniidha. Mokoronii kiiloo 5 jechaadha. Mokoroniin kunis ganama ciree irratti yeroo barbaadan kan fayyadamuu danda'an mokoroniidha. Kun ruuzii kiiloo 10 jechaadha. Ruuziin kun kiiloo 10. Kun shunkurtiidha. Shunkurtii kiiloo 5 kun. Shunkurtii kiiloo 5. Kun raamadaana waan raamadaanni seenuuf guyyaa muraasa qofa tafe tamirii ittiin faxirii godhanidha jechaadha. Tamirii kiiloo 1 jechaadha kuni. Kun immoo egaa hunduma keenyaaf hin barbaachisa jechaadha. Musallaa yookaan masgajaa isaa afaan Amaariffaatiin jedhamu isa jechaadha. Tokkoon isaaniitiif kan bitame jechaadha. Kan irratti sagadamu jechaadha kun jechuudha. Kun immoo birdilipsii koomfortii jechaadha. Uffata qorraa koomfortii keessoo isaatii ansoolaa qaba. Keessoo isaatii ansoolaa kan uffannaa tiraasii illee kan of keessaa qabu koomfortiidha jechaadha. Birdilipsii koomfortii jechaadha. Koomfortiidha birdilipsii koomfortiidhaaf ta'u jechaadha. Kun immoo daakuu xaafii jechaadha. Daakuu xaafii kiiloo 30 jechaadha kun. Daakuu xaafii kiiloo 30 kuni. Kun zayitii suufii leetira 5 abbaa leetira 5ti. Zayitii suufii abbaa leetira 5ti. Dibata mataa isaan barbaachisaa aduu keessa oolu karaara ta'anii akka namaa ilaalaa oolu. Yeroo sanatti sammuun isaanii aduudhaan baay'ee miidhama waan ta'eef dibata mataa avokaadoo jechaadha. Tokkoon isaaniitii 4 jechaadha kan bitameef. 4 jechaadha. Akkuma mul'atu jechaadha 4 jechaadha kuni. Dibata mataa 4 jechaadha. Kun midhaan shoorbaa kiiloo 10 jechaadha. Midhaan shoorbaadhaaf ta'u kiiloo 10 jechaadha. Shoorbaa raamadaana keessatti faxaramu jechaadha. Kuni tiraasiidha. Tiraasii tokko jechaadha. Maaliif bitame tiraasiin kun yoo jedhu firaashiinis bitameefii jira. Mana isaanii tokkoon mana isaanii
seenee ilaaleera. Tokkoon mana isaanii yeroo seenee ilaalu firaashii cidhiidhaa fi lafa sharaa qofaa afataniiti kan isaan ciisan jechaadha. Kanuma sababeeffachuun birlibsi koonfartii ansoolaa of keessaa qabu kan carqii tiraasii of keessaa qabuu fi firaashii kana jechaadha. Firaashii ciisichaa kana biteefiin jira tokkoon isaaniif jechaadha. Darbee jechaadha hunduma isaaniitii fi wannan amma tokkoon isin agarsiise asirrattis jira jechaadha. Foonas jira, ruuziin jira, dibatni mataa jira, zayitiin kunooti, saamunaan jira, aannan kunooti, mokoroniin kunooti, moodesiin kunooti, xaafiin kunooti, tiraasiin kunooti, kan itti sagadamu musallaan jira, firaashiinis jira jechaadha. Kan nama tokkooti, kunis kan nama tokkooti. Darbee jechaadha kunoo ammas asittis foon jira kunoo moodesiin kunoo jira, saamunaan shan jechaadha hunduma isaaniitiif kan bitame. Barbareen jira, mokoroniin jira, ankariin jira, zayitiin jira, dibatni mataa qibaatiin jira, tamiriin jira, tiraasiin jira, midhaan daakuu jira, midhaan shorbaa jira, uffannaan halkanii jira, musallaan jira, firaashiin jira jechaadha. Tokkoon isaanii hunduma isaaniitiif jechaadha. Bakka sadiitti jechaadha. Bifa wal qixxee ta'een jechaadha. Bitameefii jira jechaadha. Bakka garaagaraa teessaniis deeggarsa kana kan gochaa turtan ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa wantoota nan amma isin agarsiise sababnan bituu danda'eef barbaachisummaan isaa mana isaanii deemee ilaaleera. Fakkeenyaaf firaashii bituun koo waan isaan irra ciisan waan hin qabne akka isaan hin qabne waan nan argeef darbee birlibsii yookaan uffannaa halkanii kanan biteef ansoolaa tokkitti uffatanii akka bulan waan nan argeef ija kootiin jechaadha. Kanaaf barbaachisummaa isaatti waan nan amaneef hin xaafiin kunis fakkeenyaaf foon kana yoo fudhanne hoolaa kanan bitee fi nuti tarii magaalaa keessa yeroo oollu kallattii garaagaraatiin argannee nyaachuu dandeenya. Isaan kun immoo foon kana argatanii nyaachuuf illee miti waan biraallee shiroodhumallee argatanii nyaachuuf harka namaa kadhatanii sumuniif shilingii namarraa kadhatanii waan isaan fayyadamaniif itti amanuudhaan zayitii waan mana barbaachisan yoo xiqqaate waan kanallee kanan biteef akka isaan ittiin fayyadamne akka isaan bitanii ittiin fayyadamne waan hin beekuuf jechaadha. Sababni isaa ijoolleen namoonni kun obboloonni koo kun harka qalleeyyiidha harka namaa kadhataniit kan bulan kana kan fayyadamu namoota waa qabu qofa. Kanaafuu obboloowwan kun kana fayyadamuun isaaniif dhorkamanii miti. Isaan kaaniif immoo haakimni ajajee miti waan qabanuuf qofa fayyadamanii isaan kun immoo waan dhabaniif fayyadamuu dhiisuun isaanii osoo hin taane bakka waan isaan barbaachisummaa isaa itti amanuudhaan kanan kana bite jechuudha. Egaa wanti nuti tokkoon kana binneef jechaadha sababa mataasaa qaba jechaadha. Sababni isaas kana booda waan nyaatan waan irra ciisan akka isaanii yaaddoofneef kallattiidhaan yaadni isaanii hojii qofa irratti akka xiyyeeffatuuf even jechaadha mana kiraa kan ji'a 5 kaffaleefiin jira jechaadha. Mana kiraa keessa bulan akka yaaddoofneef yaaddaa akka manatti hin galleef kiraan manaa kan ji'a 5 kaffalameefii jira. Kana booda immoo amma maallaqa nan kennaaf jechaadha. Maallaqni ergame jira waan ta'eef maallaqa sana fudhatanii kallattiidhumaan yaada isaanii bitaa mirga osoo hin goriin kallattiidhumaan hojii hojjetanii kana booda harka nama keessa laaluu dhiisanii kallattiidhumaan hojii mataa isaanii akka hojjetaniif kan karoorfatamee fi kanaaf kan meeshaaleen manaa fi wantoonni nyaataman guutummaan guutuutti bitamaniif jechaadha. Egaa maallaqni kun kan ergameef jechaadha obboloota keenya biyya garaagaraa jiran afooshaawwan garaagaraa biyyoota garaagaraa keessa jiran deeggarsa garaagaraa gochaa jiru. Ammas gara fuulduraatti gochaati kan isaan jiran jechaadha. Haa ta'u malee Raamadaan dhufee seenuuf guyyaa tokko lama waan hafeef osoo Raamadaan hin seeniin waan kan qaqqabsiisu waan qabuuf hin fide jechaadha. Biyyoota garaagaraa obboleessa keenya tokko baay'ee waan kanatti hirmaatee akka qarshiin callaan illee harka isaanii ga'u kan godhe obboleessa kiraa keenya tokko akka qarshiin callaan harka isaanii ga'u dhaammatee kan inni jiru jechaadha. Tokkoon isaaniitiif qarshii 7,000 kana nama kennuuf jechaadha. Tokkoon isaaniitiif. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 digdami sagal soddoma soddomi tokko soddomi lama soddomi sadii soddomi afur soddomi shan soddomi jaha soddomi torba soddomi saddeet soddomi sagal afurtama afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii afurtamii afur afurtamii shan afurtamii jaha afurtamii torba afurtamii saddeet afurtamii sagal shantama shantamii tokko shantamii lama shantamii sadii shantamii afur shantamii shan shantamii jaha shantamii torba shantamii saddeet shantamii sagal jaatama jaatamii tokko jaatamii lama jaatamii sadii jaatamii afur jaatamii shan jaatamii jaha jaatamii torba jaatamii saddeet jaatamii sagal torbaatama kun qarshii 1,000 isheedhaaf. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal 10 11 12 13 14 15.
kunoo qarshii 7,000 isheedhaaf. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Meega deeggarsi armaan gadii kun si godhamuu isaatti mee maal sitti dhaga'ama wanti kun naa godhama jettees yaaddee beektaa? Yaadeen beekwaan amma rahamadaana dhufaaruun doon badaan zanaara ture. Dengada giziyaate nu argite nu masagabdu amma gaafuma sana akka waanati laa wallaahi birri kuma meeqanu kannitu wayin baay'ee gammade gaafuma sana jechuu baay'een gammade. Amma gaa warga wanti kun erga si bitamee amma qarshiin si kennameera qarshii meeqa amma kanan si kennee ka'e? Birri 7,000. Meeqa kana dura gargaarsa akkasii si godhamee beeka? Nam tokko namni naa godhan jiru. Nam tokko indoom zakaa gizee furachuudhaan numa. Nu iddirin kaya nu qaqqabu ixaan kaya nu. Zakaadhuma illee argattanii beektanu? Arganne takkaan argan. Wanti kun takkas ni godhamee beeku? Nu gaaxamne wanta akkana. Okay, arra si kennamuu isaatti maaltu sitti dhaga'ama? Baay'een gammade amma. Keessa kootiin sofummaa kooti baay'een gammade amma. Ishi gara fuulduraatti hojii hojjechuudhaaf qophoofteetta? Mee birriin kun birrii meeqa amma kanan si kenna? Birrii 7,000. Birrii 7,000 amma si kenname kanaan mee maal hojjechuu karoorfatteerta? Amma waan rahamadaanii dhufeefi sila bunnaa shaayii assamnee turre bunnaan shaayiin kun amma cufataadha wama biraa naganna firaafireedhuma bakka maangoo kuduraa muduraa jechaadha muuzii burtukaana minaaminiidhuma amma firaafireedhuma naganna amma rahamadaanii bahutti. Ramadaanni yeroo bahu immoo sana daldalaa turtan immoo birrii walitti qabatte maal hojjetta? Bunna shaayii banan. Buna shaayii banat. Kana booda karaa irratti baatee harka namaan laaltu hin kadhattu jechaadha. Hin laalu. Egaa mee obboloota keenya biyya garaagaraa ta'anii biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota garaagaraa biyyoota Arabaa keessa obboloonni keenya dubartii dhiiraa bakka garaagaraa ta'anii nu gargaaran mee maal jettee galateeffata? Anas hin beekanu, sis hin beekanu, rabbumaaf jecha na amananii maallaqa natti erganii akkan simbiraan ga'ee sin gammachiisee isaaniinis qalbii isaanii gammachiisuuf kana kan godhaniif mee maal jettee galateeffatta meeti? Baay'een galateeffadha salaate keen du'aa'ee karadhaaf. Ammas immoo garuu keessi koo akkuma gammade jaras immoo rahamaa waan gammachiisu rahamaan itti daaga'u. Wallaahi garuu baay'een gammade wallaahi ammas immoo du'aa'is nan karadhaaf salaates ka'e. Karaa deemaa yuundoon baay'een karadhaaf du'aa'ii wallaahi. Eshi gaa baga gammaddee baga ittiin si ga'e. Amiin walumaan. Aamiinis. Indiya akkam fayyaadha baga waggaa geesse. Amiin baga waliin geesse. Meegaa har'a mana keessan dhufee mana keessan laaleera mana keessa dhufee laaleera waan rakkoo ati keessa jirtu deeggarsa akkamii akkasii barbaachisu laaleen meeshaalee armaan gadii kana si fideen jira waan ilmoo keetiif illee ta'u aannan ilmoon kee dhugdullee dabalatee waan mana keessatti ati fayyadamtu moodesii dabalatee si fidee dhufeen jira meegaa maaltu sitti dhaga'ama wanti kun si godhamuu isaatti? Gammachuu guddaan natti dhaga'ama haala gaariidhaan kun kanaan duratti waan nu yaadame hin qabu namni nu yaades hin jiru godaanaa taanee karaa irrattan namni nu yaadatus hin jiru amma immoo haalaan gammanneerra. Egaa gara fuulduraatti amma isin karaarra teessanii nama kadhattaniiti kan isin ilmoo keessan guddisaa turtan. Yoo nu kennes nu kenne yoo nu dhowwates nu dhowwate karaadhumarra oollee gal. Amma immoo gara fuulduraatti mee amma birrii sii kenneen ture nam birrii 7,000 sii kenname kanaani mee maal hojjechuu barbaaddame mee? Amma warra Ramadaanii qabamaaru firaafiree adda addaa gurgureen keessaa fayyaa'ee yeroo Ramadaanii kame immoo waan guddaa qabadhee nagaduun barbaada. Gara fuulduraatti jechaadha. Ilmoo kee barsiifachuu barbaadda jechaadha. Mee obboloonni keenya amma fakkeenyaaf biyyoota hambaa biyyoonni dhukkubni keessa baay'ate keessa ta'anii rabbiif jechaadha rakkina keenya caala kan isaaniitu caala jedhanii kan baay'ee bu'aa turantu jiru achi ta'anii jechuudha natti bilbilanii jechaadha. Isaaniin mee akkamitti galateeffata maal jechuun ni barbaaddame? Isaaniin rabbiin dhukkuba kanarraa baraaru humna kennuu fi irraa haqabu jedheetan du'aa'ee gizee hunda nan godhaaf. Eshi galatoomi baga rabbi waggaa kanaan si ga'e. Amiin baga waliin ga'e. Jamila Abbazinaaf assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bareedduudha. Baroo jirta? Har'a mana kee dhufeen ture akkaataa jireenya keetii ilaalaan ture ati dhukkubsattuudha ijoollee bibbicuu guddistaa
ijoollee abbaan hin qabne ijoollee abbaan isaanii irraa du'an iddoo lama guddistaa jireenya kee ilaaluun deeggarsa armaan gadii kana firaashii moodesii waan ma ergasii dubbataa ture kana sii fidee dhufeen jira mee kana si dhufuu isaatti deeggarsi kun sii godhamuu isaatti mee maal sitti dhaga'ama? Baay'ee natti dhaga'ama. An birrii kana harkaan qabuu miti jechuudha. Darajaadhuma kana qabadhe firaashii kana utuma du'een badin nan ciisadhe wallaahi nassabne. Yeroon salaatus yeroon baasu gatiin rabbitti boof dingata rabbiin eengada walitti nu fidi. Kanaa jennaan baay'een jara achi jirus umuraa jara rabba dheeressu rabbi balaa dhufaaru kana rabbi jararraa deebisu rabbi umurii jaraa dheeressu rabbi diinii duuniyaa rabbi jaraafa kennu baay'een galateeffadhaan kana. Baay'ee takka umurii koo kana gammadeen beeku hadha waggaa meeqa argin biyya namaatti addee bee gatiin dhukkusa addee bee jenna hadha waggaa jaa gadda malee gammachuu takka argeen beeku zakaa burcuqoo lama naa kennaniin beekan guyyaa muluu karaarolee gaafa birrii shaniin ijoo ofii agabuu bulee ijoollee lamaa kennu jira. Namni karaarraatiin haazantee karaarraa kan hinaan jette lammiin koo kan hinaan jedhees hin beeku. Abbaan koo kan akkam naa gaba qadaa rabbii fudhatee jennaan hin bakkeettafe. Amma mala abbaan koo nagatee biyya akiraa deemu ati dhuftee karaarraa ol kaaftee kanaa jedhee an baay'ee si galateeffadha waan garaan koo jiru ga'an danda'e amma kanatti namatti ni. Alhamdulillah. Minishiga me deeggarsi kun si godhamu isaatti ati gaa me biyya eessaa turtee dhufteetti duraan? Suudaaniin turee dhufe. Suudaanii yeroo turteetti me maaltu ture me akkam ulfaatamoo jireenyi bareedaadha moo maal ture? Jireenyi yeroo sana hojiin mana jaraa baay'ee ulfaata. Jireenyiin ulfaata nama rakkisu nyaata akka hin taane namaa kennu qodaa cabaatti namaa kennu garuu kanuma kana keessa mudadheen an fayyaanna dhibnaan garatti gara asii addee bee jarri immoo cakkananii biyya ormaa ta'anii kan nu deeggaruudhaaf karaarraa ol kaasuudhaaf baay'ee galateeffannaa kanaan booda immoo nuyyuu dabarsinee namaa kennuuf hin dandeenya inshaallah waggaa kana yoo rabbachiin nu ga'e. Inshaallah egaa amma deeggarsi maallaqaa qarshii kuma meeqan sii kenname amma? 7,000 an sii kenne kana maalittiin hojjechuu barbaada kana booda akka amma ji'a ramadaanaa kana firaafireen nagadeedheen sabee ture amma ji'a tokkoon kana firaafireen nagannaa sanaan booda immoo walii gallee birrii walitti daballee mana shaayii tokko banannee sadii taanee waliin gallaa waliin baan. Bakka tokkotti galtanii jechuudha. Maashaallah baay'ee gaariidha. Mee obboloota keenya biyya alaa osoo rakkina isaanii dura rakkina keessan dursisanii deeggarsa kana isinii godhaniif keessattuu ati akka dhukkubsataa jirtu natti himteetta xannacha qabdaa yeroo qorra akkasitti ka'u natti himteetta akka yaala si barbaachisullee yoo tokko naattaasaa turan hin yaalamta kallattiitti yaalamtu haala sii mijeessina yaalamta mee isaaniin warreen kana si yaadanii mee maal jettaan ati? Rabbi amrii jaraa dheeressu rabbi umuraa jaraa dheeressu ni yaalanaa jara ga'e gariin jara ga'u balaa dhufe kan ammoo rabbiin nurraa adamsu jedheen du'aa kadhadhaan. Amiin ishii galatoom. Qalbiin ijoollee kootii fayyee qalbiin koo ramadaan ji'a muluu kana fayyuun koo baay'ee waan guddaadha jechuudha. Ajuriin isaas guddaadha. Amiin ishii. Alhamdulillah rabbil alamin rabbi hoggaasee haa ga'u rabbi amrii kee dheeres. Amiin. Egaa dhageessanii jirtu agartanii jirtu obboloota keenya sadan jechaadha Saaliyaa Indiyaa fi Jamiilaa jechaadha kan ijoollee xixiqqoo abbaan irraa du'e. Guddisan kan karaarra ta'anii guyyaa guutuu kadhataa oolanii birrii 5 fa'aa argatanii 5 sanaan ijoollee isaaniitii bitanii ofii agabuu oolanii agabuu bulan deeggarsa isin gootaniin jechaadha midhaan xaafii kiiloo 30 ruuzii zayitii maal jechaadha guyyaa irraa akkuma jalqaba kaasee binnee raamadaana qabaa kanaaf kenneefiin jira kana qofa osoo hin taane waan nyaatamu kanaaf waan irra ciifamu uffatamu dabalatee qarshii hojiif ta'u qarshii 7,000 jechaadha guyyaa boriirraa kaasee jechaadha kuduraaf muduraa bakka garaagaraarraa fidanii akka hojii jalqaban dhaamanii jiru namoonni jechaadha obboloonni koo biyya Jarmanii biyya Swiidin biyya Ameerikaa Kaanadaa bakka garaagaraa teessan jechaadha bakka hunda waamuun naaf mijatu bakka garaagaraa teessanii deeggarsa kana gootan jechaadha rabbi isinirraa jaalatu hunduma keessanii amaanaa keessan bifa amma argamu kanaan jechaadha qarshii fi waan nyaatamu foon dabalatee hoolaa bitee qaluun jechuudha qalbii isaanii gammachiise qalbii keessan gammachiisuuf amaanaa isin natti ergattan amaanaa keessan rabbiif lafa kana argu yeroo tokkotti arganu amaanaa kana qaqqabsiiseetiin jira obboloonni koo kunis jechaadha amaanaa kana fudhatanii waan nyaatamu nyaatanii ijoollee isaanii guddisanii waan hojii immoo hojjetanii ofis ijoollee isaaniis akka barsiisan kunoo gamanumaan isinii qaqqabsiiseen jira warreen biyyoota garaagaraa keessa teessanii dhukkuba hamaa zamanaa keessa teessanii obboloota
keenya kana gargaaraa turtan rabbi sinirraa jaalatu hunduma keessan siniin jechuun barbaada. Tokkoon keessan maqaa waamuuf yoo naami jechuu baatellee hundumti keessan warreen gargaaraa turtan of beektu. Booda viidiyoo kana yeroo agartan eenyummaa keessan waan beektan hunduma keessaniifuu bakka jirtan maratti rabbi sinirraa jaalatu akka sadaqaatti siniif haala kaa'u hunduma keessaniifuu siniin jaalladha siniin kabajaa ulfinni siniif haa ta'u siniin jechuun barbaada. Galatooma.